Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan biyaading of PN junction diode. PN junction diode bias gochuu laalla jechuudha. Maal bias gochuun? Bias gochuun applying DC voltage or direct current voltage to a diode. Diode direct current fayyadamne gaafatti daangaa sana ceesisuudha. Maal jennee ture yeroo darbe ilaala. Asitti depletion region yookaan barrier kanatu uumamaa jenne. Barrier kanarraa elektirooniin dhufanii ce'uu hin danda'anii alana jechuudha. Erga baariin kun uumame booda elektirooniin dhufanii ce'uu hin danda'an jennee ture jechuudha. Okay, isa kana erga isaan ce'uu hin dandeenyeeti maal gochuu dandeenya jennee lafaa kaaree volteejii irratti apply gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf arsenikii dhifama silkanii yoo ta'e 0.7 0.7 volteejii yoo irratti apply goone elektiroonii kana ce'isuu dandeenya. Adeemsi irratti volteejii apply gochuu kuni maalidha jechuudha? Bias gochuudha jechuudha. Volteejiidhaan akka elektiroonii ce'an gochuun kuni depletion region kana jechuudha. Akka isaan ce'an gochuun bias jechuun isa kanadha jechuudha. Inni kun immoo it can be done in two ways, karaa lamaan raawwachuu dandeenya. Maal voltage irratti apply gochuu kana. Innis maal forward and backward or what reverse jechuu dandeenya isa kanaan. Backward or reverse bias jennee bakka lamatti qoonna jechuudha. Isa keessaa immoo forward bias yaalaallu. Forward bias gaafa jennu maal jechuudha? Forward bias jechuun laala asitti iddoo kana hooliidha jenneerra. Inni kuni as depletion region kuni akkam akka ta'u laala jechuudha ammas keessatti. Gaafa asitti forward bias keessatti jechuudha as positive ittiin jalqaba. Eenyuufitti positive ittiin isa kana gara kanaan positive goona gara hoolii kanaa yookaan gara PN tiin gara P junction yookaan gara P type tiin jechuudha. Asiin P type dha, asiin immoo N type dha. Okay, kara P tiin yookaan kara positive tiin maal goona? Positive ittiin jechuudha. Kun laala asii positive ittiin. Asiin gara negative tiinis maal goona? Negative goona jechuudha. Asiin negative dhamti daat kana keessa negative jechuudha fayyaa. Asiin immoo maal inni positive jechuudha. Bifa kanaan voltage irratti apply goona. Gaafa kana laala asitti inni kun maaludha? Positive. As maaludha? Positive. Positive kuni gaafa kana keessa dhufu positive maaludha? Wal dhiiba jechuudha. Yeroo positive wal dhiibu kana depletion region kun maal taati? Ni xiqqaati jechuudha. Qallachaa deemti. Maaliif? Positive kun achi dhiiba. Asii inni kun immoo negative dha. Inni kunis negative, inni kunis maal godha? Achi dhiiba jechuudha. Gaafa inni kunis akkas dhiibee inni kunis akkas dhiibee jechuudha. Depletion region kun maal taati jechuudha? Baay'ee qallatti jechuudha. Yeroo kana kaarentiin ariifatee irra yaa'uu danda'a jechuudha. Baga elektirooniin irra daddarbuu danda'a jechuudha. Maaliif? Depletion region keenya baay'ee xiqqaatti waan ta'eef. Maaliif xiqqaatti? Asii positive dha, chaarjii wal fakkaataa waan ta'eef chaarjii wal fakkaataan immoo wal dhiiba inni irra chaarjiin kun achi dhiiba jechuudha. Isa kana gaafa achi dhiibu depletion region kana xiqqeessee amma gidduun see baay'ee qallattu ta'a jechuudha. Inni kunis asii inni negative kunis asiin dhufee negative waan ta'eef dhufee as dhiiba jechuudha. Kanaafuu isa kana forward bias jechuun akkasittiin gaafa voltage irratti apply goonudha. Kana booda elektirooniin salphaadhumatti maal ta'a jechuudha? Irra darbuu danda'a jechuudha. Isa kanarra jechuudha. Elektirooniin hoolii achi darbe jenna. Maaliif? Hooliin achi darbe elektirooniin achi darbuun hooliin immoo maal ta'uudha? Achi darbuudha waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan immoo reverse bias dha. Reverse bias immoo direct iseen amma bakka see jijjiiruu jechuudha. Yeroo amma maal goonee ture laala asitti jechuudha. Isee kana positive kana finne positive ittiin ture. Amma garuu maal goone negative ittiin jechuudha. Gaafa negative ittiin laala iddoon negative kun gaafa isa kanaa fi positive kana ittiin negative ni positive charging kun maal godhu? Wal harkisu jechuudha. Asii positive ittiin finne gara kanaan positive gaafa kana ittiin immoo maal godha? Charging positive fi negative wal harkisa jechuudha. Yeroo kana inni kun achi harkifama, inni kunis achi fagaata jechuudha. Okay, maaliifidha? Negative kun positive charge asii dhufaaru kanaani achi harkifama waan ta'eef jechuudha. Inni negative inni asii immoo inni positive kun immoo charge negative asii dhufaaru kanaan maal ta'a jechuudha? As harkifama jechuudha. Yeroo kana depletion region keenya maal ta'a jechuudha? Baay'ee bal'ata jechuudha. Bakka inni kun achi bal'ata jechuudha. Yeroo kana kaarentiin kanarra flow gochuu hin danda'u amma jedhamutti bakka most irra caalaatti jechuudha. Daat yeroo tokko voltage guddaa yoo irratti apply goone darbuu danda'a. Garuu irra caalaatti hin darbu jechuudha matu caalaadha. Maaliif kun junction kun baay'ee guddata. Baariiriin kuni maal ta'a? Baay'ee olirraa siqa jechuudha. Maaliif? Inni kun as harkifama waan ta'eef, inni kun immoo baay'ee achi harkifama waan ta'eef jechuudha. Har'aaf nu ga'a please viidiyoo kana yoo isinii tole like godhaa, hiriyoota keessaniif immoo qoodaa, yoo subscribe gootan immoo wanti harka keessan miidhu tokkollee hin jiru waadaadha.